Hayyee barnoota biraadhaan walitti deebinaa jirra. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Chaanalii kanaaf haaraa taanaan chaanaliin kun waa'ee fayyaa barsiisaa. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu akka hin daganne jechuun barbaada. Barnoota nama qabadhee jiru faayidaa damma nyaachuun dhala namaaf qabu kan jedhudha. Mee damma nyaachuun faayidaa akkamii qaba? Guyyaatti hagam nyaatamuutu gaariidha? Kan jedhu akkam naan gaditti haa ilaallu. Dammi soorata dhala namaaf faayidaa hedduu qaban keessaa isa tokkodha. Kun egaa bara dheeraaf yeroo dheeraaf namoonni damma nyaataa turanii akkasumas immoo akka qorichaatti illee fayyadamaa turani. Kun waan uumaan dhala namaaf akka soorataatti badhaase keessaa isa guddaadha jechuudha. Akkasumas bifa nyaataa akkasumas immoo bulbulanii dhuguu akkasumas akka mi'eessituutti wantoota adda addaatti makanii qopheessuu fi kan kana fakkaatan gochuudhaan waggaa dheeraaf yeroo hedduuf dhalli namaa itti fayyadamaa tureera. Karaa adda addaa nyaachuudhaan dhugaatii adda addaatti dabaluun qopheessuun akkasumas bulbulanii dhuguudhaan waan fayyadamaniif yeroo hedduu namoota adda addaa biraatti karaa adda addaa qophaa'a jechuudha dammi. Akka waliigalaatti egaa nam tokko umurii waggaa tokko booda guyyaatti damma fal'aana 3-5 jechuunis maankiyaa gurguddaa 3-5 yookaan siinii bunaa tokko yoo argate baay'ee gaariidha jedhama. Keessumaa ganama osoo waan nyaatiin garaa duwwaatti damma fal'aana 3-5 argachuun baay'ee faayidaa fayyaa hedduu qaba jechuudha. Waggaa jalqabaa daa'imman damma nyaachuun qabanii kana sababa isaa kanaan dura hojjedheen ture miidhaa qaba. Waggaa tokko booddee garuu nyaachuu ni danda'u. Waa'ee maaliif dammi daa'imman waggaa tokkoo gadiif hin kennamu kan jedhu liinkii isaa asii gadi isinii kaa'een jira isa dhaggeeffachuu dandeessu. Faayidaalee damma nyaachuun dhala namaaf kennu keessaa kanneen gurguddoon inni jalqabaa dandeettii dhibee dandamachuu qaama keenyaa yookaan immuunitii qaama keenyaa ni dabala. Akka nuti dhibeewwan daddarboo adda addaaf salphaatti hin saaxilamne nu gargaara jechuudha. Akkasumas dhukkuboota sirna hargansuuban kan akka utaalloo, allerjii garaagaraa, asmii akkasumas saayinasii fi kan kana fakkaatan ittisuu keessatti faayidaa mataasaa qaba. Akkasumas ulfaatina qaamaa madaalawaa ta'e akka qabaannuu fi rakkoolee ulfaatina qaamaa garmalee yookaan obesiitii wal qabatanii dhufan isaan kan hir'isuuf ni gargaara jechuudha. Dhukkuboota onnee fi sirna dhiigaa fakkeenyaaf dhukkuba onnee hypertension yookaan dhiibbaa dhiigaa kana fakkaatan namoonni qaban yoo damma ganama argatan baay'ee gaariidha kontirool gochuuf ni gargaara jechuudha. Akkasumas hirriba gahaa fi hirriba gaarii ta'e akka rafnu hirriba jeequmsa hin qabnee fi boqonnaa qabu akka rafnu taasisuu keessatti gahee mataasaa qaba. Akkasumas rakkoolee gogaa fuula keenyaa miidhan kan akka finnisaafa kanneen kana fakkaatan ittisuuf ni gargaara. Akkasumas immoo madaan akka dafee fayyu taasisuu keessatti gahee mataasaa qaba. Qorannoon tokko bakka qaama keenya madaa'etti yookaan waan nu miidhetti yoo dibne akka madaan sun dafee fayyu ni taasisa jedha. Akkasumas egaa madda annisaa gaarii fi dadhabbii erga waan tokko hojjenne raawwanne booda nu mudatu hir'isuu ni gargaara. Annisaa waan qabuuf inerjii nu kennachuudha. Kanaaf akka nuti hin dadhabne nu gargaara. Kana malees dhukkuboota kan akka kaansarii fi kan kana fakkaatan kaansarii hedduu akka ittisootti ni fayyada. Sababni isaas egaa wanti kun antioksidaantii waan qabuuf faayidaa hedduu qaba. Akkasumas fayyummaa lafee fi ilkaan keenyaaf illee ni fayyada jedhama. Wanti antioksidaantii jedhamu kun ittisoo qaama keenyaa cimsuu fi akkasumas immoo keemikaalota tokko kan summii ta'an qaama keessa dhabamsiisuuf ni gargaara jechuudha. Dabalataanis dhukkubbii maashaalee fi buusaawwan qaama keenyatti dhaga'aman hir'isuuf ni gargaara. Qorannoon tokko akka jedhanitti dhala dhabuu yookaan infertiliitii hir'isuuf illee hanga ta'e kontribuut ni godha kan jedhan jiru jechuudha. Akkasumas rifeensi mataa akka namarraa hin dhumne yookaan akka hin molanne allopeeshiyaa yookaan molachuu rifeensa mataa hir'isuufis ni gargaara. Kana malees foolii afaanii badaa akka hin qabaanneef taasisuuf ni fayyada jedhama. Akkasumas immoo umurii dheeraa jiraachuuf illee ni fayyada yookaan anti-aging akka namni dafee hin dulloomne wantoota taasisan keessaa tokko dammadha jedhama jechuudha. Kun egaa faayidaa dammi qaama keenyaaf qabu gabaabsee qopheessedha. Kana malees dammi faayidaa hedduu qaba. Yoo danda'ame guyyaa guyyaatti ganama buna siinii bunaa tokko damma nyaachuun baay'ee gaariidha. Keessumaa garaa duwwaatti. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.